Addunyaa mararra qulqulloonni jirtan hundumtuu nagaaniif jaalalli gooftaa biyya jirtanitti isin haa qaqqabu. Sagantaa keenya jalqabnaa. TV mo'aa kan hordoftan hundumti keessan karaa TV mo'aa immoo TV ergaa sagalee dhugaa kana kan hordoftan bakka jirtan hundumaatti nagaaniif jaalalli gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Baay'ee isin jaalladhaa isin kabaja. Mata dureen irraa irratti dubbannu wangeelaa fi ergaa wangeelaa beekuu mata duree jedhu irratti haasofna. Wangeelaa fi ergaa wangeelaa beekuu mata duree jedhu irratti haasofna. Akka bareechitanii naa qabatanii barbaada. Dubbiin kun dhimma wangeela keenyaa waan ta'eef namni hundumtuu yaada isaan duukaa bu'ee akka hordofuun barbaada. Gara dubbii kootitti tun darbiin dura mataa keenya qabannee kadhanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo yeroo dabaltee nu laatte kanaaf waaqarratti lafarratti maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yeroo dabarsine hundumaatti harki kee gargaarsi kee waan wajjin tureef eebbifame. Amma sagalee kee dhaga'uuf dhufna irraa kunoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos qalbii keenyaa jireenya keenyaa ati gargaari. Ayyaanni kee humnaan nu wajjin haa ta'u. Anas asii dubbatu saba kee dhaggeeffatu bakka bakka jirutti nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Mata duree irra ilaallu wangeelaa fi ergaa wangeelaa jedha. Wangeelli maali? Ergaan isaa maali kan jedhu ilaalla. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2-3 dubbisaa akkas jedha. Roomaa boqonnaa 2-3 akkas jedha. Tokkuma akkasiin dubbisaa. Ani Phaawulos hojjetaa Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf waamamee wangeela Waaqayyoo lallabuudhaaf addaan kanan baafame kana caafuu kooti. Wangeelli kun isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caafata qulqullaa'aa keessatti abdachiisedha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka foonitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbate. Akka qulqullummaa isaa isa hafuura qulqulluutti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kiristoos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uun isaa humnaan beeksifameera. Ameen. Phaawulos akkas jedhaan ergamaanii hojii kana lallabuudhaaf wangeela kana lallabuudhaaf kan waamamee waa'ee Yesuus isa ilma akka foonitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbatee kana duraan dubbatamee kana lallabuudhaaf kan waamame Phaawulos jedha. Kanaaf wangeelli waa'ee Yesuus Kiristoos isa sanyii Daawit keessaa dhalatee foon uffatee isa dhufee waaqa isa ta'ee foon uffatee isa dhufee dhalatee dubbataa jechuudha. Wangeelli waa'ee Kiristoos yookaan waa'ee Yesuus dubbataa jechuudha. Asirratti adda baafachuu kan qabnu macaafotaaf wangeelli gargari. Kakuun moofaa macaafota yookaan caaffata jedhama. Macaafota jechuun isaa waa'ee seeraa kan dubbatu, waa'ee raajotaa kan dubbatamu caaffata jedhama. Akka isaan hubataniif sammuu isaanii bane caaffata akka isaan hubataniif sammuu isaanii bane Yesuus kan jedhu caaffata jedhama kakuun moofaan. Kakuu haaraan garuu wangeela jedhama. Maaliif wangeela jedhama? Isa akka namaatti dhufee nama ta'e dhalate waaqa ta'e sanyii Daawit keessaa isa dhalate waa'ee Kiristoos sababa dubbatuuf wangeelli waa'ee Yesuus dubbataa jechuudha. Kanaaf wangeela jedhama. Wangeelli waa'ee isa nama ta'e cubbuu balleessuudhaaf dhalate waa'ee Kiristoos Yesuusiiti. Wangeela jechuun yookaan gospel jechuun good news jechuudha. Good news afaan faranjiina jedhamu malee wangeela jechuun oduu gaarii jechuudha. Oduu gaarii labsamu. Oduu gaarii attamii? Oduu gaarii waa'ee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa namatti odeeffamu fayyina namaas ta'ee isa namatti himamuu sana kan odeeffamudha. Oduu gaariin kun gospel jechuun good news yookaan wangeela jechuun oduu gaarii jechuudha. Oduu gaarii waa'ee isa kamii? Waa'ee isa nama ta'ee waaqarraa dhufee dhalatee cubbuu ilmaan namaa balleessuudhaaf fannootti fannifamee waa'ee Yesuus oduu namatti himamuudha jechuudha. Kanaaf macaafotaa fi wangeela gidduu garaagarummaan jiru macaafonni waa'ee seeraa waa'ee raajotaa dubbatu. Wangeelli garuu waa'ee Kiristoos dubbata. Wangeelli waa'ee Kiristoos dubbata. Wangeelli nu har'a lallabnu waa'ee Kiristoos dubbata. Waa'ee isa nama ta'ee waaqarraa dhufee dhalatee fannootti fannifamee du'ee cubbuu dhala namaatiif du'ee nama badiisa barabaraa keessaa gara jireenya barabaraatti fiduudhaaf du'ee waa'ee Kiristoos dubbata. Waa'ee isa nama ta'ee dhalatee fannoo irratti du'uudhaan cubbuu dhala namaa hundumaa balleessetti amanuudhaan dhiifamuu cubbuu argataniiti wangeelli. Na hubadhaa. Wangeela jechuun waa'ee isa nama ta'ee dhalatee fannoo irratti du'uudhaan cubbuu dhala namaa hundumaa balleessetti amanuudhaan dhiifamuu cubbuu argataniiti. Kun oduu gaarii dhala namaa hundumaaf labsamudha. Oduu gaarii dhala namaa hundumaaf labsamudha wangeelli. Na hubadhaa. Wangeela jechuun isa dhufee nama ta'ee dhalate Yesuus Kiristoositti amanuudhaan du'a barabaraa keessaa gara jireenya barabaraatti darbuudha. Kan inni nutti agarsiisu. Innis waa'ee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan du'a barabaraa ooluuti. Oduun gaariin wangeelaan nutti himamu Yesuus Kiristoositti amanuudhaan du'a barabaraarraa ooluudha. Oduun nutti himamu kana. Oduu himamu kana amanuudhaan immoo namni badiisa barabaraa keessaa ba'a jechuudha. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 46 amma 47. Luqaas 24:46-47 Iyesuusin du'e beektu dhufee dhalate hin barsiisee dinqii garaagaraa hojjetee namoota of duukaa fuudhee deemaa ture. Bartoota isaan keessaa immoo nama 12 raajii godhee ergamaa godhee muudee dhiifama ergamoota godhee muudee
ergamoota godhee gaafa muudu Iyyasuus akkuma dubbate waa'ee safsa dubbatame nan du'a jedhee isaan barsiisaa dinqii garaagaraa hojjechaa yeroon isaa immoo ga'u harka ormootaatti kennamee du'e. Dabarsanii kennanii warri sanyii isaati yookaan warri Israa'el dabarsanii hormatti kennanii Iyyasuus mootota warra Roomaadhaan fannifamee du'e. Iyyasuus utuu hin du'in fuuldura nan du'aa deebi'ee immoo nan ka'a gaafa ka'u Galiilaatti tola garra jedhee bartootatti himaa ture. Isaan garuu namanni gaafa Yesuus qabamee du'u warri kaan abdii kutatanii deemuu jedha Luqaas 24 kan yoo dubbiftan raangadee Emmaus deemaniidha gara kiiloomeetira 11 fagaatti magaalaa Yerusaalem irraa Emmaus gara barii ka'anii raangadee Emmaus Yesuus namachaa deemu turan jedha. Yesuus ka'ee isaan gidduu lixe. Maal jedhanii machaa deemu abdiin keenya hin du'e inni Israa'eliin garbummaa jalaa baasannee abdannee kan turre abdiin keenya du'eera jedhaatu sana haasaa deemanii Yesuus ka'ee isaan gidduu lixee waan isin haasaa jirtan kun maalii jedhe. Ati immoo biyya kanatti keessummaadhaan naannaa kanatti waan ta'e hin beektu namoonni abdii godhannee eeggachaa turre hin du'e dinqii garaagaraa hojjechaa ture Yesuus Kiristoos du'eera. Har'a ganama immoo namoonni baay'een naqanii jira ka'eera jedhanii haa odeessaa jiru jedheetu isaan deemaa jiranii karaa tokko bira ga'an jedha. Magaalaa tokko ga'an jedha. Yeroo isaan karaa taasaan garuu ituun du'in dura waa'ee ofiisaatii maal dubbate raajonnis waa'ee isaa maal jedhanii jedhee waan raajonni dubbatan hundumaa waa'ee isaaf sacaafame itti himaa ture jedha. Isa booda mandaraa tokko ga'anii inni darbuuf jennaan nu bira turte dheenyaan isaan bira ga'ee biddeen gaafa inni gurshu ija isaanii baname gaafa Yesuus gurshu ija argaa. Iji isaanii banamnaan jira dhokatee Yerusaalemitti deebi'anii jedha dhufaniitu isaan odeessaa jiranii Yesuus gidduutti argame. Yesuus gidduutti argamuu isaarraan kan ka'e hin dinqifatan jedha hundumtu isaanii. Ergamoonni dinqifatanii amanuu hamma dadhabuu gaanitti raajeffatan. Kanaaf amanuu dadhabanii jennaan anisaa yoo shakkitan kottaa harka koo sawraa nama ilaalaa miila koo qaqqabaa ilaalaa jedhennaan Yesuus isaanis amanuu dadhabnaan waan nyaatamu fidaa jedhee erga nyaatee booda dubbii kanatti mee jechuudha. Waa'ee koof sacaafame hin beektanii erga jedhee booda yaada garaa geeddarachuu fi dhiifamuun cubbuu maqaa isaatiin Yerusaalemii jalqabee lafa hundumaatti akka lallabamuuf jiru dhugaa baamee caafamee jira. Yerusaalemii jalqabee amma handaara lafaatti jechuun warra dhufeef Israa'el irraa kaasee Ayizaabota hundumaaf yookaan hormoota akka keenya hundumaaf wangeelli kun akka lallabamu caafameera. Waa'ee eenyu fayyisaa isa ta'e waa'ee Yesuus Kiristoos jechuudha. Kun caafameera Luqaas boqonnaa 46 gooftaa Yesuus. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 34-43 immoo lallaba mana Qorneelositti godhameedha. Qorneelos kun nama waaqa sodaatu Ayizaabaa, nama waaqa sodaatu, nama waaqa yobbuluu, dhadhaboota nama gargaaru, nama waaqa sodaatee jiraatu, mandaraa Qisaariyaa nama jiraatuu fi ajajaa dhibbaa nama turedha. Ajajaa dhibbaa nama ture, waaqayyoon nama sodaatu, nama kadhatu, waraana Ixaaliqiyaa jedhamu, waraana warra Roomaa irratti itti gaafatama dhibbaa ture. Namichi kun waaqa yobbulaa'edha. Waaqa sodaatan, dhadhaboota warra Yihuudootaa iyyuu gargaara turedha. Ituu akkasitti waaqaaf buluu gaaf tokko gara isaa salgaffaatti mul'ata argedha. Mul'ata arge sanaaf ituunni gaafachaa jiru ergaan dhufee waa'ee mul'ata kanaa hiikee kan sitti himuu Yoopheetti nama ergiti waammadhu. Yoopheetti nama ergi waammadhu namni dhufee sitti himu Phexros jedhama. Phexros yeroo kana Yoophee jira mana Simoon isa gogaa duugu samanni isaa qarqara bishaanii jiru sana jira ture. Kanaaf loltoota keessaa nama lama waamee erge yeroo inni ergee isaan kaan Phexros mul'ata arge turedha mana Simoon kana gubbaa manarra tolbee beeleetu jiru ituu laaqan hojjetaa firanii ol beetu mul'ata argedha. Mul'ataan waan hidhamee samaa irraa dhufu ilbiisonni garaagaraa keessa guutan waaqayyo kan nyaadhu jedhee mul'ataan itti hima. Ani waan xuraa akkasii nyaadhee hin beeku tasuma jennaan waan waaqayyo qajeele xuraan godhin waan waaqayyo qulleesse ati xuraa kan gootu eenyudha jedhee itti himee jedha. Hubadhaa asitti waan xuraa jedhamu sun Ayizaabii yookaan Ormoota nuyi. Ituu Yesuus dhufeen duunate harkaan nu qabuudhaanii cubbamootatti lakkaa'amu harkaan nu qabuudhaan akka cubbamaatti lakkaa'amu. Kanaaf Phexros ani waan xuraa nyaadhee hin beeku jedha. Waaqayyo waa'ee mana Qorneelositti himuu barbaadeeti. Kan nyaadhu waan waaqayyo qulqulleesse ati xuraatti kan lakkooftu eenyu jedhee waa'ee abjuu sanaaf ituu rakkachaa jiru ergamoonni mana Qorneelosii ergaman dhufanii balbala rukutanii jedha. Gaafa isaan rukutan shakkii tokko malee itti gadi ba'ee jara kanatti ergade waaqayyo. Haaleluyyaa. Itti gadi ba'ee isaan dukkaa deemii hin shakkin jedhennaan Phexros gadi ba'ee naan barbaaddu miti kottaa ol sinadhee keessumsiisee waaqonnatti mirasin ijjiin naqadhee Yoopheetti namni itti dabalanii mana Qorneelos kana dhufeedha. Yeroo isaan dhufee ta'an Qorneelos maatii isaa hundumaa fira isaa hundumaa sassaabee taa'etu waan waaqayyo sitti himee nutti himi waan waaqayyo sitti nu himee jiru nutti himi sirraa dhaga'uuf walitti qabamnee jirraa jennaan waaqayyo natti himeeraa mul'ata arge kanatti himee mee kan dhaga'uu isaan barbaada garuu waaqonnatti himee nan dhufe waan itti nama natti argitan dhaga'uun barbaada haala isaan itti himeedha waan jiru hundumaa itti hime Qorneelos. Isa booda ana tamitti akkan beeku Ayizaabii jina tamitti akka walitti dhumne sinuu beektu jedheetu wangeela lallabuu jalqabe jedha. Hubadhaa warri sun baruma gooftaa sun dhufee du'eeyyuu namicha kanaaf wangeela lallabameen jira ergamoonni hormoota akka xuriitti ilaalu.
Gaafan lallabuutti ka'u mana qilleensi lallabuutti ka'u hafuurri qulqulluun jedharra bu'edha. Oh haleluuyaa. Wangeela isa kam? Wangeela isa nama ta'e dhalatee cubbuu dhala namaa balleessuudhaaf isa fannoo irratti du'e Yesuus Kiristoos lallabuu gaafa inni jalqabu. Lallabuu jalqabedha. Asirraa maal jedha Phexros yeroo lallabu? Lallaba mana qilleensi lallabe keessaa inni wangeela namootatti akka lallabnuuf warra jiraniif warra du'an irratti abbaa firdii ta'e moosifamu akka jiru dhugaa akka baanuuf nu abboomeera. Warra du'aniif warra jiran irratti faraduudhaaf Yesuus waaqaaf lafarratti gooftummaan kennameeraaf. Inni waaqa bara baraati. Wangeelli waa isa dubbata. Isa du'e du'aa ka'e. Ilmaan namaa du'a keessaa baasee isatu lallabama. Ituu Phexros kana lallabu hafuurri qulqulluun irra bu'ee jedha. Kan nama dhibu Phexros wangeela kana lallabe waa'ee du'aa ka'ee du'e du'aa ka'u Yesuus waa'ee fayyinaa lallabeennaan hafuurri qulqulluun dhufee irra bu'eennaan cubaman. Kan nama dhibu Phexros namicha kana cubuuf illee yeroo saalfatu ture sila. Ituu Phexros harkaan qabeen garuu hafuurri qulqulluun dhufee irra bu'e. Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Gooftaaf galanna ta'u. Kanaafi wangeelli waa'ee du'eessa du'aa kee Kiristoos lallabuuti. Akkasuma hojii ergamootaa boqonnaa 13:38-39 lallaba Phaawulos biyya Antooqiyaa ishee Turkii keessatti adeemsa hojii wangeelaaf taasise marsaa jalqabaa keessa godhedha. Inni yeroo isaatti lallabu okkeedha. Kanaafis karaa Yesuus isa du'aa ka'ee kanaan dhiifamuun cubbuu isinitti lallabama. Yesuusitti kan aman hundinuu dhiifama in argata. Yesuusitti kan aman hundinuu dhiifama argata. Ilaa wangeelli lallabamu kana. Dhaggeeffadha akkuma koo lallabdoonni akkuma koo wangeela kan lallabdan kan dubbattan kan raajjan wangeelaa waan garaagaraatu hojjetamu tun taane fayyisuu ilma waaqayyoo isa ta'e Yesuus Kiristoos namatti himama. Fayyina isa kam? Fayyina isaa dhanna foonirraa fayyan miti. Fayyina bara baraa isa ta'e du'aa gara jireenya bara baraatti dhufu isa nama fiduu Yesuustu lallaba malee waan ammatti rakkanu kan biraa kana miti. Wangeelli waa'ee sanaan miti. Kanaafis karaa Yesuus isa du'aa ka'ee kanaan dhiifamuun cubbuu isitti lallabama. Namni Yesuusitti amanu hundinuu dhiifaman argata. Wangeelli lallabamuu qabu kana. Kanaaf wangeelli hojiin fayyina keenyaa Kiristoos Yesuusiin hojjetamee waan xumurameef namoonni isatti amananii jireenya bara baraa akka argataniif misiraachoo yookaan oduu gaarii labsamudha. Wangeelli hojiin fayyina keenyaa Kiristoos Yesuusiin hojjetamee waan xumurameef namoonni isatti amananii jireenya bara baraa akka argataniif misiraachoo yookaan oduu gaarii himamudha. Fayyina dinqisiisaa fannoo irratti sanyii dhala namaa hundumaaf Yesuus Kiristoosiin raawwatame himudha. Wangeela lallabuu jechuun fayyina dinqisiisaa fannoo irratti sanyii dhala nama hundumaaf Yesuus Kiristoosiin raawwatame labsuudha. Kanaafuu wangeelli hojiin fayyina keenyaa Kiristoos Yesuusiin hojjetamee waan xumurameef namoonni isatti amananii jireenya bara baraa akka argataniif misiraachoo yookaan oduu gaarii labsamudha. Yesuus Kiristoositti amanuu diduun cubbuu dhiifama hin qabnedha. Cubbuu kam dhiisuu danda'a isatti amananii? Karaa sana namaaf kenname Yesuus Kiristoos amanee cubbuu kamitti nama qulleessuu danda'a Waaqayyo? Cubbuu Waaqayyoo dhiisuu hin dandeenye. Cubbuu Waaqayyoo namaa darbuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoositti amanuu diduun cubbuu caalu cubbuu dhiifama hin qabnedha. Maaliif hojii tolaan fannoo irratti hojjete Waaqayyo fannoo irratti hojjete itti gammade aarsaa Waaqayyoo fudhate sana fudhachuu diduun yakka guddaadha. Kanaaf arras ergaan sii qaba. Boleessa koo boleettii koo Yesuus Kiristoos isa iddoo kee du'ee du'aa ka'ee ol ba'ee deebi'ee dhufannee eeggannutti amanuun har'a yeroo keeti. Isatti amanuu keetu fala. Jireenya bara baraaf jireenya kee bara baraan jiraachuu keef Yesuus Kiristoositti amanuutu dirqama. Kanaaf hangafni labsii ergaa wangeelaa hojiin fayyina kee bara baraa Yesuusiin hojjetamee raawwatameera itti amanii fayyi labsii jedhudha. Hangafni ergaa keenyaa wangeela keessatti hojiin fayyina kee bara baraa Yesuusiin hojjetamee raawwatameera isatti amanii fayyiidha hangafni labsii keenyaa. Ergaan ijoo wangeela nu lallabnu yookaan itti amannu kun immoo Yesuus Kiristoositti amanuudhaan dhiifamuu cubbuu argachuudha. Hubadhaa. Du'uu fi du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos giddugaleessa ergaa wangeela keenyaati. Hundi keessan akkana hubattan hin barbaade kan. Du'uu fi du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos giddugaleessa ergaa wangeela nu lallabnuuti. Ergaa nu lallabnu wangeela nu lallabnu giddugaleessummaan isaa dhala namaaf du'u Yesuus isa fannifame Yesuusin lallabuudha. Kanaaf du'ee du'aa ka'uun Yesuus giddugaleessa ergaa wangeela keenyaati. Wangeelli isa saba keenyaaf cubbamaa ta'e iddoo keenya du'ee du'aa ka'e du'a bara baraarraa gara jireenya bara baraatti isa nu fide Yesuusin nutti argisiisa. Laana hubadhaa ishee kana. Wangeelli waa'ee kaansarii itti fayyuu keenyaa miti. Wangeelli waa'ee dhukkuba kan biraatti fayyuu keenyaa miti. Wangeelli isa sababa keenyaaf cubbamaa ta'e iddoo keenya du'ee du'aa ka'ee du'a bara baraarraa gara jireenya bara baraatti nu fide Yesuusin nutti argisiisa. Wangeelli kana nutti hima. Kana nutti argisiisa wangeelli. Keessumaa dhaggeeffadhaa saba koo.
Na dhaggeeffadhaa bareecheen sitti himaa kana. Keessumaa carraan jireenya koo bara bara akkan taa gaaffii jedhuuf wangeelli deebii ifaa laata. Hubadhaa. Attamitti makiinaa koo bitadhaa attamitti mana koo ijaarradhaa miti wangeelli kan inni deebii gaalaatu. Isa sin godha waaqayyo isa gochuu dadhabaa jechuu koo miti. Keessumaa addumaan wangeelli carraan jireenya koo bara bara akkam taa gaaffii jedhuuf deebii ifaa laata. Innis Yesuus Kiristoositti amanuudhaan du'a yookaan firdi bara baraa jalaa baatasa jedhudha. Na hubadhaa kana. Carraa jireenya keenya bara baraaf deebii ifaa kan laatu wangeela. Dinqiif miraakilii nu jennee taphannu sana miti. Wangeelatu deebii ifaa laata waa'ee jireenya koo bara baraaf bara baraan jiraachuu koof carraan jireenya koo bara baraa maal ta'a kan jedhuuf wangeelli keenya deebii ifaa laata. Innis Yesuus Kiristoositti amanuudhaan du'a bara baraa yookaan firdi bara baraa jalaa baatee tasa jedhudha. Wangeelli waa'ee dhimma addunyaa kanarra jiraachuu keenyaa miti dhaggeeffadhaa. Qulqulloonni addunyaa mararra jirtan lafa lafa jirtan dhaggeeffadhaa. Waa'ee dhimma addunyaa kanarratti hin jiraachuu keenyaa miti wangeelli. Wangeelli waa'ee jireenya bara baraati. Waa'ee qajeelummaa sanuu lakkaameeti. Dhiiga Kiristoosiin qajeelummaa nuuf hojjetameeti. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 dubbifadhaa. Qajeelchuun nama tokko immoo namoota hundumaa firdii qajeelummaa argachiisan jiraachisan. Waa'ee Addaam du'ee fi Iyyasuus sanuu dhufee gaafa dubbatu jechuudha. Karaa Addaam nama hundumtuu akka badan karaa Iyyasuus nama hundumtuu qajeelaa akka ta'u dubbata. Qajeelinni keenya bara baraa, fayyinni keenya bara baraa, qulqullummi keenya bara baraa waan mana teenye of eegganneef utuu hin taane Yesuus Kiristoositti amanuudhaan. Qajeelinni bara baraa kan argannu amma hojiidhaan utuu hin taane amanuudhaan. Innis isa seera jalatti guddatee seera raawwatee nu du'e Yesuus Kiristoositti amanuudhaan. Haleluuyaa. Wangeelli fayyina bara baraati. Wangeela dhagahuun fayyina bara baraati. Namoonni garaagaraa gaaffii na gaafatan jirtu. Obboloonni koo qulqulloonni iddoo garaagaraati. Waa'ee kakuu moofaaf kakuu haaraa kan na gaafatan jirtu. Kakuu moofaa seera, kakuun haaraan ayyaana. Waan kakuu moofaa keessa appilaayi gochuudhaan miti. Kakuu moofaa keessatti waan ta'e kakuu haaraa keessatti dhufee lafa qabate kakuu moofaa gaaddiduudha. Kakuun haaraa immoo waan sana ta'ee lafa dhufe waan ta'eef isa kakuu moofaa hin gannaatu hin taane kakuu moofaa keessaa fenne kakuu haaraa keessatti raawwisaa ilaalaa gara jireenya bara baraatti ittiin deemna. Asumaan nan dubbadha. Namoonni mul'ata kana deeggaruu barbaadan, hojii kana deeggaruu barbaadan, wangeela kana deeggaruu barbaadan, mootummaa Waaqayyoo keessatti akka hin lakkaa'amu, Waaqayyoo qarshii kennee hojjechuu barbaadan, wangeela kana bal'inaan akka hojjennu bira akka dhaabatan asumaa diraas ni jedha. Kanaaf wangeelli Yesuus Kiristoositti amanuu nutti argisiisa, waa'ee Kiristoos nutti hima jechuudha. Hubadhaa wangeelli akka ittiin buddeena nyaannuuf utuu hin taane adaraadha. Paasteroonni, qeesonni, wangeelaawwan, raajonni addunyaarra jirtaniif sabni koo afaan koo dhageessan dhaggeeffadhaa. Wangeelli akka ittiin buddeena nyaannuuf utuu hin taane adaraa Yesuus kennee deemedha. Wangeela hojii dhabanii hojjetu miti, hojii dhaabanii hojjetu. Dhaggeeffadhaa. Wangeela hojii waan namni itti gorree hojjenna miti. Wangeela hojii dhiisanii hojjetu. Wangeela maqaa isaanii warri lallaban hundi isaanii warra hin beeknu kun warri kaan qurxummii qabuu dhiisanii Yesuus duukaa bu'anii wangeela labutti ka'an. Warra akka Phaawulos fa'aa hojii ofii isaanii dhiisanii wangeela labutti ka'an. Wangeela waan hojii dhabneef lallabna utuu hin taane hojii dhiisnee lallabna. Wangeelli waa'ee safannoo irratti duudhaan bara baraa jiraachuu dhala namaa geeddaree waa'ee Yesuus Kiristoosiiti malee waa'ee jireenya isaarra addunyaa kanarratti hin jiraannu miti. Na hubadhaa kana. Waa'ee safannoo irratti duudhaan du'a bara baraa jalaa dhala namaa baasuudhaaf saduu Yesuus Kiristoos malee waa'ee addunyaa kanarratti hin jiraachuu keenyaa miti. Wangeelli akka ittiin biizinezii hojjennu miti obboloota ko. Biizinezii garaagaraa akka ittiin hojjennu miti wangeelli kan kenname. Waaqayyo gara hubannaatti nu adeebisu. Waan garaagaraa akka ittiin hojjetannu miti. Wangeelaan waan hin jirre waliin oomne sobnee waan hin fakkaanne fakkeessine akka ittiin jiraannu biyya lafaarra miti. Wangeelli akka har'a akka itti qoosnu sana miti. Wangeelli fayyina dhala namaaf kenname. Wangeela jechuun waa'ee Yesuus nutti hima. Wangeela jechuun fayyina keenya bara baraa nutti hima. Akka namoonni tokko tokko amma ittiin waa'ee biizinezii ofii isaanii ittiin hojjetan kaampaanii garaagaraa ittiin banatan miti. Wangeelli lubbuu namaaf isa kenname. Lubbuu namaa du'a bara baraa keessaa isa oolche Yesuus Kiristoosin lallabuudhaaf nuu kenname. Yeroon buddeenaa miti wangeelli yommuu hin jedhu buddeena nyaanne akka ittiin buddeena nyaannuuf utuu hin taane daraadha yommuu hin jedhu namni wangeela labu buddeena hin nyaatinii miti nama wangeela labu iyyuu buddeena nyaachuu kan qabu. Namnis gargaaruu kan qabu nama wangeela lallabuudha iyyuudha. Isa nama wangeela lallabuu barbaachisa iyyuudha. Innan jedhu na hubadhaa. Nama wangeela biizinezii godhateedha namoonni. Isa namoonni ittiin hojii ofii isaanii hojjetatanidha. Dubbii wangeelaa isa dhufe kaayyoo isaa dhiisanii karoo isaa dhiisanii kaayyoo ofii isaanii warra raawwatan warra akkasiifan dubbadha malee buddeena nyaachuun hin barbaachisu miti nama wangeela lallabuuf. Kanaafuu wangeelli har'as nan dubbadha ammas buddeena akka ittiin nyaannuuf utuu hin taane adaraadha ishee kana qabadha. Har'a bara jirru kana keessa garuu maqaa wangeelaan maaltu raawwatamaa jira? Maal argaa jirra maaloo? Wanta amma ta'aa jiru, wanta amma mul'ataa jiru naannaa keessatti golee Oromiyaa hundumaatti maqaa wangeelaa wanti godhamaa jiru hojii wangeelaa kan faallessuudha. Wangeela sanuu kenname kan faallessuudha maqaa wangeelaan hojiin hojjetamaa jiru.
Maqaa wangeelaan diraamaa fi hammeenyi hojjetamu daran hammaatee bara sobni lafa fudhate keessa waliin dha'u lafa fudhate kana keessa gara dhugaa wangeelaatti adeebinu. Waaqayyo gara qalbiitti nu adeebisu. Diraamaa fi diraamaa garaagaraa hojjetamee waan garaagaraa godhamee maqaa wangeelaa barbade kana keessa. Wangeela dhiisuu keenyaan na hubadhaa kiristaanonni addunyaarra jirtan. Wangeela dhiisuu keenyaan amantiin kiristaanaa amma bara keessa jirru kana salphatee hin beeku. Amma bara keessa jirru kana salphatee hin beeku. Wangeela dhiisuu keenyarraan kan ka'e. Isinitti hin fakkaatin kufaatii hafuuraa hamaa keessa jirra. Kufaatii hafuuraa hamaa keessa jirra. Na dhaggeeffadhaa Oromoonni kiristaanaa taatan kufaatii hafuuraa hamaa keessa jirra. Waan amma ta'u kanaan hin gowwoomfamina. Namni wangeela dhiise bara wangeelli tuffatame, bara wangeelli dhiifame, bara namni wangeela dhiise fayyina isaaf saganname, bara namni dhiise keessa jirra. Namni wangeela dhaga'u raajii dhagaa bara ammaa kana. Wangeela akkas jedha jechuudha karaa baluu kan natti himedha. Wangeela gatiitti kaffalame, gatii guddaatti kaffalame, tola nuu kenname kana fudhachuu dhiiseetu ergaa raajii abaluu, ergamaa abaluu, maaloo abaluu jedha. Fayyina keef wangeela. Fayyina keef karaan dhugaan jireenya wangeelaan sitti argama obboleessa koo. Wangeela ala raajiin si fayyisu hin jiru. Wangeela ala ergamaan si fayyisu hin jiru. Fayyinni kee bara baraa wangeela. Waaqayyo gara hubannaatti nu adeebisu. Kanan jechaa jiru Waaqayyo bara kana keessa namoota kaasee hojiin hojjeta. Hojii dinqii milikitaan hojjeta. Garuu wanti godhamaa jiru diraamaadha baay'een isaa wangeela ala. Bara dhaloonni wangeela dhiise. Even warri raajan illee namoonni raajii raaju naquunnameera kana sagantaa tokko dhageen. Konfereensi irratti naquunnameera. Namoonni wangeela raaju illee wangeela dhiiseetu amma waan amma dhagaa jiru dubbadha. Wangeela taa'een eegu waan amma waatu amma dubbatamaa jirutu dubbatama. Waaqayyo sanatti maa jiru dubbadha. Wangeelli hin barbaachisu bara dhame keessa jirra. Bara dhaloonni wangeela dhiise. Ishi jenereeshinii itti aanu maal haa ta'u? Dhaloonni itti aanu maal haa ta'u? Wangeela kana hin gata. Deebi'aa gara wangeelaatti. Deebi'aa gara wangeelaatti. Ilaanan dubbadha dhaggeeffadha. Wangeela keessa zayitii gurguruun hin jiru. Hin jiru. Zayitiidhaan jaarsolii waldaa namni dhukkubate yoo jiraate waamanii haa kadhatan isaan immoo dibanii haa kadhatanii fi namichi sun hin fayyaa yoo cubbuu hojjetera ta'eyyuu waaqayyoon dhiisaaf jedha. Zayitiin utuu hin taane kadhata warra jaarsolii waldaan. Garuu barammaa kana kan ittiin sooramaa jiru zayitii gurguruudhaan, bishaan gurguruudhaan, bishaan qadaadamaa, zayita qadaadamaa, kadhata qadaadamaa bitannee fayyinanneeti. Fayyina keenya bara baraa waan hin beekneef kun nu dogoggorsa. Hin jiru wangeela keessa soba kun. Phaawulosaas gurguraan ture, Phexrosaas gurguraan ture, eessaa akka dhufee gurguramu hin beeknu. Wanti wangeela alaa immoo soba dogoggora. Namoota tokko tokko naquunnamu waan fudhatti hin fayyadee waan hin dhufee zayitii fudhatti hin fayyee bishaan fudhatti hin fayyee ish zayitii fudhatti hin fayyite mana tonqaa jettee kudhaan fudhattee yoo fayyite sirriidhaan dhugaadhaan waan dhugaa ta'eefi gara karaatti nu adeebisu Waaqayyo. Waa'ee fayyina koo bara baraa isa ta'e wangeela natti himame natti himtu taanaan waan to'aati natti himtu hin jiru soba kee yoo ta'e malee. Waan ho'aati namatti himtus hin jiru soba yoo ta'e malee. Ho'aan wangeela caalu hin jiru. Wanti ho'aan wangeela caalu hin jiru. Dhiigni Kiristoos inni dhangalee har'allee ho'aadha. Cubbuu dhala namaa hundumaa qulqulleessa. Kana ala wanti ho'aan wangeela alatti ati natti himuudhaaf deemtu hin jiru. Dinqiin fayyina koo bara baraa caalu dinqii biraa ati natti himtus hin jiru. Yoo waan sobaa ta'e malee waan fakkaatu ta'e malee. Waaqayyo gara qalbiitti nu adeebisu. Kanaaf hubadhaa. Yeroo amma keessa jirru kana gara wangeelaatti deebi'uutu furmaata. Wangeelaaf ergaa isaa beekuutu furmaata. Obboloota ko adaraa kanan isin hin jedhu. Yeroo as taa'ee dubbadhu nama kan biraa dheessuuf nama kan biraa rukutuuf miti. Namoota ayyaanni waaqarra jiru nan kabaja nan jaalladha. Garuu waa wangeela ala dhufu garuu rukunna. Waa wangeela ala dhufu wangeela keessa dabarsinee ala wangeelli kufuuf nan kufaadha. Hubadhaa amantoonni har'a jirrus amantoota dinqii malee waaqa isa dinqii hojjetu barbaannu miti. Dhugaasaa walitti himnee darbine yoon isin jaalladhallee. Amantoota dinqii barbaadu malee waaqa isa dinqii godhu amantoota barbaannu miti barra amma keessa jirru kun. Gamanattis dinqii barbaacha deemna. Mooni miraakil waan jedhamu dinqii barbaacha deemna. Mi'a asirratti waan tokko sitti hima. Jira tokko jira gara tajaajila dhaqan gara miizan teppii. Gaafa dhaqan zayitii ishee abbaa birrii saantima ishee abbaa birrii kana ishee sibiilaa kana madaabaraa tokko fudhanii dhaqan. Kadhan irratti hidhanii. Dhaqanii kadhatan tajaajila dhaqanii gaafa kadhatan tokko ishee birrii lama lamaan gurguran. Lana hubadhaa kana. Maaliif dinqii jedhami aqiitii kaayitii iddoo dhokataa keessa kaayii kun eebba waamaa jedhamee birrii lama lamaan namootatti gurgurame. Ituu sun gurguramaa jiru dhume wanti gurguramu sun. Gaafa dhumu namni hundumtuu gaggalee harmootiin keenya jaartoliin sabbatarraa hiikkatanii gara galgalaa attamii jira saantibii sun fidaa saantiba sana bitachuu dhufneedhan. Saantibii sun dhumeera mucaan kiiboordistiin naqe.
Mucaan kiiboordistiin naqee saantima lama kiisii keessaa barbaadeetu harmootii dhufee itti birrii bafuriin gurgurate saantima lama. Barri keessa jiru kana. Mucaan kun gara Kiristoos hin dhufettanii yaaddu. Wangeela nama nattanii yaaddu lammaffaa. Waan dogoggora akkasii fokkisaatu waldaa keessatti hojjetamaa jira. Nama kolfaa taane irra ayzaabota warra hin amanne biratti. Waan meeqatu amanti waan dubbannu waan meeqa tiktokii hojjetamaa jira. Sobeedhamee waan meeqatu kolfaa jira. Namni qooda amanuutti kolfaa jira. Kun hundumtuu wangeela keessaa bahuu keenya Waaqayyo wangeelatti nu adeebisu. Kanaafuu du'a bara baraa keessaa gara jireenya bara baraatti darbuu dinqiin caalu hin jiru. Kana amanaa. Fayyina kee bara baraa isa wangeelaan sitti himame hubattee fudhattee taanaan abbaan eenyu dhufee si goyoomsuu hin danda'u. Isa kana hubachuu qabda. Raajiin abbaa eenyus ergamaan abbaa eenyus isa sitti himame wangeelaan fayyina kee hubattee fudhattee taanaan si dogoggorsuu hin danda'u. Kana hubadhaa. Yeroo akkas jedhu Waaqni namoota kaasee wanta dinqiin hojjetu jechaan jiru. Bara ergamoota hojjechaa ture bara keenya sin hojjeta. Waliin dha'uun waan baay'ateef innan kana dubbadhu. Wanta amma ta'aa jiru kana keessaa baay'eesa sobatee kana keessaa gara dhugaatti deebinu. Waan wangeelli kuffise kufaadha. Wanta wangeelli hin fudhanne hin fudhannu. Somna man baay'atuuf ol kee mul'ate deeggartoota hedduu qabaatus yeroo malee dhugaan ma'u. Yeroof sirbuu danda'a dhugaan ma'u. Dhugaadha. Dhugaan Kiristoosidha. Ergaa kees ergaa koos, dinqii kees dinqii koos wangeela keessa dabarsinee ilaallaa wangeelli kuffisnaan kufaadha. Na hubadhu. Ergaa kees ergaa koos dinqii ta'e na jedhatus dinqii koos lallaba kees lallaba koos wangeela keessa dabarsinee ilaallaa wangeelli kuffisnaan kufaadha. Abbaa eenyumaan taate kufaadha. Ergamoonni Waaqarraa dhufanii dubbatan yoo Phaawulos abaaramotaan kan waan sitti himne kana haaleedha. Hubadhaa bara dhumaa keessa jirraan gowwoomfaminaa kan Kiristoos fakkaatanii kan dhufan garuu kan Kiristoos kan hin taane. Raajii fakkaatanii kan dhufan garuu sobdoonni akka dhufan wangeelli nutti himeera. Bara dhumaa kana keessa kan ittiin darbinu dinqii fi milikkita hojjechuudhaan utuu hin taane wangeela hubachuudhaan Waaqayyo qalbii keenya sammuu keenya gara wangeelaatti nuuf adeemsisu. Boloota koo sinan jaalladha. Akka namni baduuf utuu hin taane nama akka deebi'uuf gara dhugaatti akka deebinuuf kana dubbadhu. Eenyuun raajibba qabaadhee eenyuun adha'uu barbaadeen namni soba dhufu garuu wangeela ala waan dhufu itti mun dhugaadha. Waaqayyos kan abbii lafarra nu kaa'e waan ta'eef. Wangeela buddeeniif jennee lallabnu, wangeela biizinasii hojjechuuf jennee lallabnu, wangeela dhugaadha Kiristoos fayyina. Rakkinni keenya kan biraadha, inni dhabuun keenya kan biraadha. Wangeelli garuu qofaa isaaf danda'a. Isatti amanne isa dhugaa sana namatti himnee darbuun nurra jira. Kanaaf kaayyoo fi ergaa ijoo wangeelaa maalidha? Kaayyoo fi ergaa ijoon wangeelaa maalidha? Tokko. Oduu gaarii waa'ee Kiristoos Yesuus isa fannoo irratti du'uudhaan du'a bara baraa namarraa kaasee labsuudha. Kaayyoo fi ergaa ijoo wangeelaa inni guddaan kaayyoon isaa wangeelli kan nuu kenname oduu gaarii waa'ee Kiristoos Yesuus isa fannoo irratti du'uudhaan du'a bara baraa dhala namarraa kaasee labsuudha. Ijoon ergaa wangeelaa kan inni tokko. Lammaffaan jireenya bara baraa karaa Yesuus ilmaan namaaf kenname labsuudha. Jireenya bara baraa ilmaan namaaf karaa Yesuus kenname labsuudha. Namatti kan himnu Yesuus si du'eera. Wangeelli kun siiduu Yesuusitti argisiisa. Waaqa ta'etu jiru foon uffatee saba kee dhufee addabaabaayii irra qullaa dhaabbatee garafamee siif du'e du'aa ka'e deebi'ee dhufee si amanta isatti amantee badiisa bara baraa keessaa baata jennee labsuudha. Sadaffaaf inni dhumaa namoota duuka buutuu Kiristoos taasisuudha. Asirratti waan dubbadha. Bara ammaa kana namoonni namoota duuka buutuu Kiristoos godhatu hin taane duuka buutuu ofii isaanii godhu. Deeggartoota ofii isaanii godhu. Wangeelli kan nu kenname garuu akkaataa macca hundumaatti wangeela lallabaa barsiisaa cuubaa hundumaa duuka buutuu ko godhaadha Yesuus ajaja kanneen kan inni deeme malee duuka buutuu namaa ta'a miti. Amma garuu yeroo kana dubbannu yeroo dhugaa dubbannu duuka namuutuu namaa waan ta'eef namni baay'ee nu jibba. Wangeelli kan jedhu duuka buutuu Kiristoos ta'uudha. Namni duuka buutuu Kiristoos ta'uudha malee duuka buutuu namaa ta'a miti. Ati namni teessina dhaggeeffattu kun har'a ergaan si qaba. Dhaabadhuu ilaali waan ta'aa jiru kana. Waan keessa jirtu kana. Waan amma raawwataa jiru kana. Waldaa kee keessa maaltu jira? Naannaa kee maaltu jira? Maa ilaalaa jirta TV kanarraa? Isan dubbadhu kana dabalatee akka kun namoota dubbatan kan immoo kan dhuunfaa isaanii qaba irraa maal ilaalaa jirta? Wangeela kana achi deemaa wanti godhamaa jiru. Hin eeyyamaa wangeelli. Wanti garaagaraa waan ta'eef waan sobaa dhugaa nutti fakkeessaniif dhugaa jettee duukaa deemtaa. Dhugaa jettee wangeela kana inni sun dhugaa jettee wangeela kana kan dhiibbanne Waaqayyo si gargaaru. Wangeelli kun fayyinaaf dhala namaaf kenname. Wangeela kana hubachuus irra jira. Wangeela kana beekuus irra jira. Karaa kee boriif jireenya kee boriif kan sii kenname wangeela. Dhaggeeffadhu ana paasterii ta'e wangeelaawii ta'e waan tokko istaayila lallabee sitti dheekkame sitti wacce miti. Wangeelli kun karaa sitti argisiisa. Wangeelli kun jireenya sitti argisiisa. Innis Iyyasuus Kiristoosiin sii kenname. Wangeelli kun isa sii kenname gooftaa kana sitti argisiisa. Kanaaf irraa kaasii karaa kee ilaalladhu, jireenya kee ilaalladhu,
Iddoo meeqa dhattee waaqayyoon komatteetta. Lafa akkasii dhagee naan taane waan akkasitti himamee jetteetta. Lafa akkasitti hin fayyadannaa hin du'e jetteetta. Kana dura komatteetta ammarraa komatte har'a immoo dhaabadhu ilaalii gara dhugaatti deebi'i. Waaqayyo dhugaa isaan jireenya kee qaqqabatu. Misiniin kadha xiqqoo. Yaa Waaqayyoo ergaa kee dhufe kanaaf waaqarratti lafarratti galanni bara baraa siif haa ta'u. Ilaan manan kadhadha sabni kee dhageera. Dubbiin kun dubbii dhugaadha. Karaan jireenyi dhugaan si Yesuus. Gara abbaatti kan geessuusidha. Sabni kee bara ammaa kana waan garaagaraan gowwoomfame, wanti garaagaraa goyoomse, milikinni garaagaraa dinqeedhame goyoomse, wangeela kana keessaa baaneerra. Har'a immoo gara karaatti deebuu barbaanna, gara dubbii keetti deebuu barbaanna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hafuurri kee nu haa gargaaru. Saba kee taa'es dhaggeeffatu kana gargaari. Ilaa obboleessi koo kana gargaari. Ilaa obboleettii koo kana gargaari. Hubannaa laadhuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin wangeela hubataniif caafata uffatanii qalbii isaanii baneef jedhamee akka caafame guyyaa irraa kanaa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin qalbiin warra dhagaanii kun qalbiin isaanii banamee wangeela haa dhagaan. Barri isaanii yeroon isaanii fi jireenyi isaanii bara baraan mana kee keessatti dhumu. Harki keessaa na gargaaru. Dadhabaa garbicha keessa dubbatu na gargaaru. Akkasuma obboloota na wajjin asii hojjetan kana afurri keef ayyaanni keessaa na jabeessu. Yaa gooftaa sin kadhadhaa wangeelli kun dubbatamee addunyaa akka ga'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota deeggaruu barbaadan harka isaanii laphee isaanii kakaase. Akka liidaa lapheen isaanii kan tuqame hojii wangeelaa kanaaf kan kaana baay'atan. Maqaan kee haa eebbifamu. Yeroo keenyaaf nuuf eebbisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u torbeetti fufna.